isin dhageessisa. Godina Arsiyaa Balee Gasgaaritti namni dhukkuba koronaa vaayirasiin shakkame tokko qorannaadhaaf Finfinnee geeffamuu waajjirri fayyaa aanichaa beeksiseera. Namni jiraataa aanichaa ture sababa hojiitiin Finfinneetti imalee ture tokko erga gara maatii isaatiitti deebi'een booda mallattoon dhibee kanaa irratti mul'achuutu ibsame. Haa ta'uutii firiin qorannoo nama kanaa hanga oduun kun qindaa'etti adda hin baane. Abdusalaam Hassan bal'ina oduu kanaa qopheesseera. Tiyaanii dhiyaata. Godina Arsiyaa Balee Gasgaaritti namni tokko dhibee koronaa vaayirasiin qabameera jechuun miidiyaalee hawaasaarra deddeemaa jira. Namni dhukkuba kanaan qabames nama Finfinneerraa garas imale ta'uu eeruun dhimma kana qulqulleessuuf waajjira eegumsa fayyaa aanichaatti bilbilee namni of shakkee maatii isaa irraa adda of baase tokko qorannoodhaaf Finfinneetti ergameera jedhe waajjirichi. Gaafatamaan waajjira fayyaa Balee Gasgaar Bottaarra Qeen Dirribaa turtii OMN bilbilaan taasisaniin namni jiraataa isaanii ture tokko kan sababa hojiitiin magaalaa Finfinnee jiraataa ture gara maatii isaatti erga deebi'een booda mallattoon dhukkubichaa wayita irratti mul'atu maatii isaarraa gargar of baasee jedhan. Waajjirri isaanis shakkama kana fuudhanii Finfinneetti erguu Bottaarra Qeen himanii jiru. Bilbilaniiti namni akkasii ofiin jedha Addis Ababaarraatti kan dhufee kan ogeessa kiyya qabatee makiinaatiin gara sana deeme jechuudha. Isaa booda maatii isaanii dubbisee mucaa argine fayyaa diistaansii irratti itti dubbanne maalli mallattoo yeroo ammaa kan argaa jirtu jennaan mucaan mallattoo mataa koo fi nafa ho'isuu akkasumas lapheessi naqamee jira waan jiru kaasee toora Addis Ababaa Jangan terus kita fikir nama terbiasa tu semua tidak kita fayyadama dan bainama maski dua separuh juta tu ufa ani baca ofsyakiman ufa yura cukup cuma atau saya guna lagi betul maju fi rakyat argine asuma dia kan tu kamar tu kan fratal dia ofsyakim mati rakyat atau gore sabo dewan terogo tegene nasi korsine isarabani akagara asarat oleh muka buka anu tidak boleh tu gara dirat sudah terus ambulans wargane ogi sabuni gara kusinnya terusane juga. Shakamaan kun wayita gara aanaa Balee Gasgaar deemu konkolaataa uummataa fayyadamuu kan himan itti gaafatamaan waajjira fayyaa aanichaa kun konkolaataa fi namoota achi keessa turan adda baasuun hin danda'amne jedhan. Yeroo achaa dhufu mucaan kan inni dhufe makiinuma uummataatiin kan inni dhufe. Makiinuma yeroo gaafannu makiinaa uummataatiin dhufe akkamitti makiinaa uummataatiin dhufte yeroo irratti homaayyuu ofirratti shakkiin qabu mallattoo fi argine akkasumas kan gara biyyaatti deebi'uu barbaade dhufe malee mallattoo homaatu fudhadha garree kan jedhu erga ta'e boodani mallattoo kan inni himati. Nuyi amma dhiibiin makiinaa sana adda baasuudhaaf namoota muraasa liftiiwwan jedhu maqaa namaa dha'uun gaarii miti ammatti makawan namoota sanni wajjin dhufee mucaa biraatti dhufuuf amma kan inni beeku makiinaa sana illee akka dandeenya nama barbaada ture akka taphaa ta'e jarri inni wajjin dhufee gaggafannee fi mucaalli kaalgaa makiinaa sanaan beektaa makiinaan sun akkamitti kan jedhu gaafachuuf mokorra ture mucaan adda baafatee kan hin qaban ta'uusaa nutti hime. Iddoo shakkamaan kun bulee fi namoota shakka kana waliin hidhata qaban muraasas adda baasuun hordofaa jiraachuu eeranii jiru.